nama dhibaa. Kadhachuu nu barsiisi. Akka Yohaannis bartoota isaa barsiise. Yommuu kadhattan akkas jedhaa. Yaa abbaa keenyaa Waaqarra kan jiraattu, maqaan kee haa qulqullaa'u. Mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee Waaqarratti akka ta'e akkasuma lafarratti haa ta'u. Kan nu ga'u buddeena keenya har'a nu kenni. Yakka keenyas nu dhiisi. Nuyis kan nu yakkaniif akka dhiifnu. Qorumsatti nu hin galchin. Hamaa nu oolchi malee. Kadhadhaa isiniif kennama. Barbaadaa ni argattu. Balbala rukutaa isiniif banama. Kan kadhatu hunduu ni fudhata. Kan barbaadus ni argata. Balbala kan rukute eenyuufiyyuu ni banama. Abbaa isa kami isin keessaa yoo ilmi isaa qurxummii kadhate kan bofa kennuuf yookaas hanqaaquu yoo kadhate kan luccuu kennuuf? Egaa isin hamoo taatanii ilmaan keessaniif waan gaarii yoo kennitan, Waaqayyo Abbaan immoo warra isa kadhataniif hafuura qulqulluu hammam baay'isee haa kennuuf. Dhugaa koon jedha, lubbuu keessaniif yaadda'inaa waan nyaattan yookaas qaama keessanitti waan uffattan. Lubbuun nyaatarra caala'oo, qaamnis kan uffatan irra. Arraagessa laalaa. Hin facaasan, hin haamanis gumbiillee hin qaban. Ta'uyyuu Waaqayyo isaan soora. Isiniinoo ammam Waaqayyo simbirroota irra caalchisee isin sooraa? Eenyu isin keessaa yaada isaatiin dheerina hojjaa isaatti kan dabalu? Egaa waan xinnoo kana gochuu kan hin dandeenye isa kaaniif maaliif yaaddoof ture? Mee daraaraa bakkee ilaalaa akkamitti akka guddatan. Hin dadhabanis hin fo'anis. Solomoon illee ulfina isaaf akka tokkoon isaaniitti hin uffanne. Waaqayyo akkana marga bakkee har'a mul'atanii bor immoo gogan erga akkasitti uffise, isiniin immoo ammam haa caalchisu ree? Isin warra amantii hir'uunan. Amantii keenyatti nuuf dabali. Utuu amantii amma jisanaaf ficaa qabaattanii ni jettu turtan. Qilxuu guddicha kanaan hundee keetti buqqa'e galaana keessa dhaabame yoo ittiin jettan isinii ajajama. Gufannaan dhufuunsaan oole. Garuu wayyoo nama gufannaa sana fiduuf. Kanaafis xixiqqoota koo kana keessaa tokko isaanii gufachiisu mannaa dhagaan daakuun morma isaatti hidhamee galaanatti tuuggatame wayyaaf. Mootummaan Waaqayyoo maal fakkaataa? Innis waan akkasiiti. Ija sanaa ficaa namni qonnaa keessa buuse fakkaata. Biqilee muka guddaas ta'e damee isaa irrattis simbirroonni manna isaanii ijaarratan. Waa'ee maali akkana dubbatu naaf hin galle? Maaliif warra qaraxxuuf warra cubbamoota wajjin nyaattanii dhugduu? Warra fayyaan abbaa qorichaan barbaadan warra dhukkubsatan malee. Cubbamoonni qalbii hadiddiirataniif malee antolootaaf hin dhufne. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo nutti waan hafee jira? Hin sodaatinaa isin gartuu xinnayyoon abbaan keessan mootummaa isinii kennuuf jaallateera. Waan qabdan gurguraa hiyyeessaaf kennaa.
Korojoon moofamne godhadhaa badhaadhummaa hin dhumne. Waaqa irrattis qopheeffadhaa. Sababiin isaa sattuun biran ga'u daana'uunis nyaachuu hin dandeessu. Bakka horiin keessan jiru garaan keessan jira hoo. Dubartiinan dhukkuba kee irraa fayyiteetta. Galan Waaqayyo waggaa 18 Waaqayyo si wajjin ta'u barsiisa. Guyyoonni ja'a kan nutti hojjechuun nuuf ta'an jiru. Guyyoota kana keessaa gaaf tokko kottaa fayyaa garuu sanbataan miti. Of tultoota nana. Isin guyyaa sanbataa qotiyyoo yookaas harree keessan hiiktanii bishaan obaasuuf hin geessitanii? Amma isheen hortee Abrahaam kan taate seexanni waggaa 18 kan ishee hidheedha. Ishee hiikuun sanbataan hin ta'uure. Si barsiisaa gaarii nana maal godhu jireenya bara baraa dhaaluudhaaf. Maaliif gaarii naan jettaa? Waaqayyo malee gaariin hin jiru. Abboommii isaa beekta. Matumaan sagaagileen. Hin ajjeesin sobaan dhugaa hin bahin. Abbaa keef haadha kee kabaji. Kana hundumaa ani mucummaa kootii jalqabee raawwadhee eegeera. Waan ati gootu kan biraatu hafe. Waan qabdu gurguri hiyyeessaaf kenni. Waaqa irrattis ni argatta. Anas hordofi. Nuti daldaltootaam. Dureessotas. Sooressaaf rakkisaadha mootummaa Waaqayyoo dhaaluun. Sooressi mootummaa Waaqayyoo dhaalu isaarraa gaalli qaawwaa limoo keessa ba'utu salphata. Eenyutu fayyuu danda'a ree? Namaaf kan hin danda'amne Waaqayyoof ni danda'ama. Egaa mootummaan Waaqayyoo yoom dhuftiree? Mootummaan Waaqayyoo akka kanaan eeguudhaan hin dhufu. Eenyuyyuu hin jedhu. Ilaa achi kunoo yookiis kunoo. Sababni isaas mootummaan Waaqayyoo isin gidduu jira. Yeroon isin guyyoota ilma namaa keessaa arguuf hawwitan ni dhufa. Garuu hin argitan. Akka balaqqeen waaqarraa gar tokko gara kanatti balaqqisee ibsu ilmi namaas gaafas akkas ta'a. Isa fuuldura garuu namoota yeroo ammaatiin ni tuffatamu. Garuu seera keessaa qabxiin tokko amma kufu Waaqniif lafti darbuutu salphata. Isiniin hin jedha raajota isin argitan mootonni hedduun arguu fedhan hin argine. Kan isin dhageessanis hin dhageenye. Maal haa goonu? Kitaabni qulqulluun maal jedha? Attamitti hiitte? Waaqayyoon Waaqa kee jaalladhu garaa kee guutuudhaan, lubbuu kee guutuudhaan, humna kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaanis namas jaalladhu akka of jaallattu. Dhuguma jette kana godhin fayyita. Ollaan kiyya eenyu? Warra loltuu sana miti. Qeesaariinoo. Namtichi tokko Yerusaalemii gara Yaarikoo bu'aa ture. Utuu deemuus saamtotaan reebame.